Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS qophii falannaa. Qophiin falannaa torbanitti yeroo mara sa'aatii kana dhimma fayyaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuun ogeessota garaagaraa dubbisuun kan isin biraan ga'udha jechuudha. Qophii falannaa keenya har'aatiinis immoo dhibee yeroo ammaa kana yaaddoo biyyaa ta'e dhibee koleeraati. Dhimma dhibee koleeraa irratti ogeessa qabannee jirra. Ogeessi keenya har'aa obbo Siyyum Damisee jedhamu. Dursaa ittisa balaa tasaa fayyaa hawaasaa magaalaa Shaggar. Isaanii wajjin turtii taasifna. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qopheessaan qophichaa Anisqeel Argawuti Yusuf Warqisaa gama ogummaa kaameraatiin nu wajjin jira. Kanaafuu hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Obbo Siyyum baga nagaan nu dhuftan isiniin jenna. Dhibee yeroo baay'ee waqtii kana keessa yaaddoo hawaasa keenyaa ta'ee uummanni keenyatti yaaddoo akkuma kana immoo gama mootummaatiinis ta'e gama ogeessota fayyaatiin jechuudha xiyyeeffannaa argachuudhaan irratti hojjetamu jedhamee kan beekamu keessaa tokko dhibee koleeraati. Koleeraan maali? Isinis baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Waqtichi yeroon isaa yeroo itti xiyyeeffannaa barbaadu yeroo gannaati. Akka addunyaa kanaatitti dhiboon adda addaa yeroo adda addaa ka'aate kan ture jechuudha. Akka addunyaa kanatti addunyaa kana miidhaa kan turan keessaa dhibeen koleeraa isa tokko. Dhibee baay'eedha kan jiraachuu danda'u. Yeroo adda addaa dhibeen baay'ee ni ka'a. Dhibee koleeraa jechuudha. Dhibeen koleeraa yeroo baay'ee ka'umsi isaa biyya Hindiiti kan ka'e jaarraa 18ffaa jaarraa 19ffaa keessatti. Achitti yeroo san nama baay'ee fixaa ture jechuudha. Toora nama 800 maal fixaa ture. Achirraa ka'ee biyya keenya naannoo Afrikaa kana seenee jira jechuudha. Dhibee koleeraa jechuun akkuma walii galaatitti maali? Dhibee garaa kaasatii fi haqqeedhaan atattamaan nama qunnamuu danda'u jechuudha. Atattamaan si qunnamuu danda'a. Yeroo gabaabaa keessattis lubbuu kee dabarsuu danda'a. Yoo mana yaalaa daftee hin deemin. Akkuma nama qabeenii garaa nama kaasa nama teessisa akkuma kana immoo haqqees namatti fida jechuu keessan. Haqqee namatti fida. Ka'umsi isaadhaa nyaata faalame. Nyaata faalame bishaan faalame maali baakteeriyaa kanaan ogguu faalame yoo qulqullina kee kan hin eeginte akkuma tasaa waan sanuu kan nyaatu ta'e akkuma tasaatitti dhufa jechuudha. Akkuma tasaatitti dhufa ofirratti hin beektu maali oowwina maal kana hin qabu si keessaa ba'a jechuudha. Namoonni ofirratti hin beekan ogguu si keessaa ba'uu danda'u ogguu si keessaa ba'uu eegalu san namoonni ofirratti hin beekan dhangala'aa qaama keetii fayyaduu danda'u. Sa'a tokko keessatti litirii tokko sa'a 24 keessatti litirii 20 si keessaa baasuu danda'a. Hin gogsa jechuudha. Hin gogsa. Sun immoo sijjeesuu danda'a. Dhangala'aan qaama keessaa handhumu ta'e sijjeesuu danda'a yeroo gabaabaa keessatti. Mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Mallattoon akkasii yogguu kana ta'e. Kanumaan wal qabatee dhibeen koleeraa mallattoolee akka haaqee teessisaa fi wantoota akkasii kana qaama namaa keessaa bishaan guuruu bishaan fuudhee nama gogsuuf agarsiisaa jettanii. Dhibeewwan kanaan wal fakkaatan danuu akkamittiin isa kaanirraa adda baasuun danda'ama immoo? Tokkoffaa wannoon isaa akkaataan inni qaama keessaa ba'u baay'ee qal'aadha. Bishaan ruuzaa fakkaata. Ni beekama jechuudha. Haqqee qaba. Baay'ee mallattoo dhukkuba biraa hin qabu. Garaa ciniinnaa maal kana hin qabu. Garuu ogguu si hubaa deemu garaa ciniinnaan maali jilba si qabuun haa jiraatu malee ogeessi akka ogeessatti hin beekaa. Sadarkaa gadiittis sadarkaa hawaasatti hubannoon hin kennama jechuudha. Dhangala'aan akkanaa sin keessaa bahoo ta'e waan akkanaatiif hin shakkita jechuudha. Maayirratti garuu kan gootu maali? Laaboraatooriidhaan adda baafatta jechuudha. Laaboraatooriidhaan adda baafatta. Vibroo koleeraa duwwaa tokko 39 jedhamee kan beekan hawaasa irratti namarratti miidhaa fiduu danda'u. Vibroo koleeraa kun gosa baay'eedha. Gosa 100 ol ta'uu danda'a. Garuu gosa lamaan kana. Gosti lamaan kun nama keessa eega seenee booda dhukkuba kanatti fidee balaa sirraan ka'uu danda'a jechuudha. Sunni kan beekamu laaboraatooriidha. Waa'ee dhibee kana irratti kan nuti kaasne keessaa tokko dhibeen koleeraa karaan ittiin daddarbuu danda'u keessaa inni tokko
bishaanii fi nyaata faalamee akkuma kana immoo bishaan faalameef nyaata faalameen darbuu danda'a jenna. Bishaan faalameef nyaata faalamee yeroo jennu namni dhibee koleeraa qabu tokko bishaan sana yoo faale yookaas karaa isaa yoo faalameedha jedhamee waan eegamuuf jechuu kooti. Malli biraan kompiliitidii dhibee kana ittisuu danda'amu jiru. Actually yaa'u dhibichi dhibee biyya hin guddatiniiti jedhameeti kan yeroo baay'ee ilaalamu jechuudha. Suni maal hin gumaachan wanni gumaachan maali tokkoffaa yaa qulqullinni dhuunfaa keetii jira, qulqullinni hawaasa keessatti ati gaggeessu jira, uwwisni mana fincaanii jira, uwwisni bishaanii jira. Bishaan hogguu jettu qulqullinaan baay'inaan jechuudha. So biyyoota hin guddatin keessatti immoo wanni kun xiqqoo hir'uudha jechuudha. Manni fincaanii hin jiru. Namoonni akkuma fedhanitti karaa gubbaarratti teessuma bahuu danda'u. Karaa gubbaarra oguu teesse immoo bishaaniin wal faaluu danda'a. So wanneen kun hin gumaachan jechuudha. Gumaacha waan kanaati. Biyyoota hin guddatin keessatti lolli adda addaa jiraachuu danda'a. Buqqaatonni adda addaa jiraachuu danda'ani. Haalli egaa buqqaanii booda haalli jireenyi isaanii bakka tokkotti ta'uu danda'a. Nyaata hubamuu danda'anii bishaan kan gateessu maali gateessuun isaanii sun naannoo isaan faaluu danda'a jechuudha. So isaan hin gumaachan. Kana wanni biraa waan kanaaf kan gumaachuu danda'u kan biraa maali? Keessafuu dhibeen kun dhibee waqtaati. Dhuma bonaa seensa gannaa tirratti baay'ee ka'a. Maaliif kuni lolaan rooba gannaatirraa kan ta'e lolaan waan baay'ee baatee deemuu danda'a jechuudha. Naannoo tokko gama biraatitti geessuu danda'a. Balaan lolaa sun mana fincaanii seenee mana fincaanii keessaa dhukkuba maali balfa adda addaa baasee uummata faaluu danda'a jechuudha. Bishaanitti dabaluu danda'a. Namni bishaanicha dhugaa jechuudha. Namni immoo bishaanicha dhugaa jechuudha. So kun waan kana waa'ee gumaachaniiti. Haalli jiruuf jireenyi namaa bakka tokkotti walitti mamaxxananii jiraachuun jechuudha. Walitti mamaxxananii jiraachuun overcrowded wanna jedhamu sani. So wanni akkasiitis waan kanaaf gumaachuu danda'a jechuudha. Dhibeen koleeraa kunoo bishaaniin darbuu danda'a. Karaa teessuma iddoo malee ba'uun hawaasa keenya dhibeef saaxiluu danda'a jennee kaasneerra. Kanumaan wal qabatee amma fakkeenyaaf namni dhibee koleeraaf saaxilame tokko bobbaatiisaa bishaanni tarii akka cararraa bishaanitti yoo makame lolaatti makamee bishaan dhugu bira yoo ga'e jarmiin isa keessa jiru yookiin baakteeriyaan isaa sun haga sa'aatii meeqaatti lubbuun jiraatee nama biraatti darbuu danda'a laata? Haala mijataa yookaan ta'u ta'e torban tokko haga ji'a tokko bishaan san keessa turuu danda'a. Wannichi uumamaan kan jiraachuu danda'u nama keessa. Rizervaarii waan jedhu nama keessa. Kan lammataa immoo bishaan keessa. So bishaan san keessa haala mijataa kan argatu ta'e torban tokko haga ji'a tokko turuu danda'a. Haala mijataa gaarii kan argatu ta'e immoo haga ji'a ja'a turuu danda'a. Ji'a ja'a turuu danda'a. So haalli mijataan isaaf jedhamu kun mee fakkeenyaaf waan akkamiiti? Haalli mijataa kan jedhamu actually alkaalaayii miidiyaa wanna jedhamu kan aciditii miidiyaa wanna jedhamu jira. So yeroo bonaa wannoon sun hin jiru jechuudha. Alkaalaayii miidiyaan sun hin jiru. Aciditii turre baay'ata. So haala mijataatti tempereecheriin isaa oowwin isaa. Iddoo ho'aa jaallata jechuudha. Iddoo ho'aa hin jaallatu. Hin jaallatu. Hin jaallatu. Iddoo qabbanaadha kan jaallatu. Aciditii miidiyaa amma fakkeenyaaf nyaata faalame isaa wajjin kan dhibee kana nyaannu yoo ta'e baay'inaan asiid gaas hydrochloric acid garaacha keessatti isaan ajjeesuu danda'a. Asiidiin sun jechuudha. Hydrochloric acid kan jennu kan qaama keenya keessa jiru. Kan isarraa hafe immoo mar'imaan keessa seenee achitti dhibee kana yookaan tooksikii adda addaa uume
balaas irraa fide jechuudha. So haala mijataa kan jennu alkaalaayin miidiyaa hin jaalataa, asiidii miidiyaa hin jaalatu jechuudha. Tempereecheriinis oowwina hin jaalatu. Oowwina hin jaalatu akkuma salphaatti daqiiqaa muraasa keessatti bishaan handaffisoo ta'e hin bada jechuudha. So waan akkasii kan hin jaalatu. Dhibee biyyoota guddataa jiraniiti jennee kaasneerra. Maaliif biyyoota guddataa jiran keessatti bu'uuraaleen misoomaa waan hin guunnee fi akkaataan fayyadamiinsa qabeenya uumamaa kan hawaasni itti fayyadamu dhiibbaa mataasaa fiduu danda'a jenneeti kan nuti kaasne. Yeroo baay'ee immoo maal jedhama gama mootummaatiinis ta'e biyyoota garaagaraa keessatti kan dubbatamu koleeraanii hin dhokfama. Keessumaa akka biyya keenyaatti waggaa muraasa dura dhokfamaa ture dhibeen koleeraa ka'eera jennee dubbataan turre maqaa biraatti moggaasameeti kan inni gaafatamaa ture kan inni deebiinis itti kennamaa ture garuu yeroo muraasa asitti dhibeen koleeraa biyya keessa jiraachuunis mootummaanis hawaasni isaas amanee irratti hojjetaa jiru. Kun maaliif ta'a laata? Maaliif dhokfama jettanii yaaddu? Dhibeen garaa kaasaa dhibee adda addaati kan jiraatu danda'u jechuudha. Dhibee koleeraa ta'uu danda'a, raammoo adda addaatiin tan garaa kee kaasee si haqqisiisu maal ta'uu danda'a. Garuu ikoonomikaalii impaaktiin inni qabu maali? Akka biyyaatitti maali dippiloomaatonni adda addaa dheeffuu danda'anii turistoonni adda addaa biyya keessa seenuu ba'a. Kun ikoonomikaalii impaaktii fide. Garuu ati wanta san maali kan gootu waan fedhes balaan kun akka biyyaatittis akka naannottis ta'u sirra gahuu danda'a. Ati waan gochuu qabdu gochuudha malee koleeraan seene maal jettee yoo akkasitti wannoo jechuu baatte homaa wannoo hin qabu. Garuu ikoonomikaalii ati kamtu miidhaa fiduu danda'an jedhu wannoo guutaa. So akka fayyaatitti akka hawaasatitti dhibee san koleeraas ta'e maqaa biraatis itti moggaastu waan fedhellee haa ta'u garuu istiraateejii natti qabdu murteessadha jechuudha. Dhibee san adda baastee dhibee kanaaf immoo akkamittiin deebii kennuu danda'a, akkamittiin yaaluu danda'a, akkamittiin hawaasa hubachiisuu danda'a, akkamittiin balleessuu danda'a an jedhu yaa'u tan akka hawaasatittis akka mootummaatittis akka fayyaatittis sigeetta dhufuu danda'u ta'uu qaba. Imaammanni dhibee kana ittisuudhaaf ba'een jiru? Jira. Dhibee kana qofa osoo hin ta'in dhibeewwan biraatis jira jechuudha. Akka biyyattiitti dhibeen xiyyeeffannaa qaban jira. Akka fayyaa addunyaatittis immoo dhibeen xiyyeeffannaa qaban jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhibee koleeraa, dhibee maali gifiraa, pooliyoo wanni adda addaa jira. Kan addunyaanis itti xiyyeeffate kan biyyattiinis itti xiyyeeffatte istiraateejii adda addaa qaba jechuudha. Istiraateejii kana dhibee kana to'achuu, dhibee kana mul'isuudhaaf, dhibee kana shakkuudhaaf jechuudha. Immediately dhibeen kun argame sa'aa meeqatti gabaafamuu qaba wanna jedhamutu jira jechuudha. Dhibeen kun argame daqiiqaa 30tti dhibeen koleeraa fakkeenyaaf sadarkaa hawaasatii daqiiqaa 30tti aanaa gahuu qaba. Daqiiqaa 30 keessatti immoo godina gahuu qaba. San booda maali riijinii yookaan naannoo gahuu san booda APHI naannee eessa dhaqa Atilaantaa deema jechuudha. Achitti wal gaha. Achitti wal gaha amma fakkeenyaaf naannoo Bengilaashitti dhibeen akkanaa mul'ate ogguu jedhamu achi ka'ee haala caasaasiitiin Atilaantaa akkasitti disseminate ta'a jechuudha informationiin. Amma dhibeen tokko asitti yoo halkan kana mul'atu ta'e boru akka wannootitti maali gabaasa isaatiitu dhufa jechuudha. So addunyaan akkasitti xiyyeeffatee deemti. Gabaasni immoo maali dhibeen adda addaa immoo wiikilii yookaan torbiidhaan hangabaafamu jira. Ji'aan hangabaafamu jira. Akkaatuma xiyyeeffannaa isaatiin. So informationiin kun akkanatti wal gaha jechuudha. Sa'aa 24 kan hojjetamu jechuudha. Informationiin underground jira APHI keessa. Sa'aa 24 akkasitti namuu gurra itti qabatee dhibee adda addaa ittisa balaa tasaa hogguu jennu kana jechuudha. Dhibeen kun nama tokko qabee yoo yaalii hin arganne ta'e hagamitti miidhaa irraan gahuu danda'a? Miidhaa akkamiis irraan ga'amu? Akkaataa ittisa qaama keetiitu murteessaadha. Immunitii isa jennu san jechuudha. So dhibichi guyyaa 2 haga 5
sirra turuu danda'a. San hogguu jennu average garuu sa'aa muraasa keessa jechuudha. Sa'aa lamarraa eegalee haga guyyaa 5 ta'uu danda'a. Mallattoo akkasii agarsiisnan haqqee maali gara kaasaa keessa baata taanaan awutomaatikaalii mana yaalaa yoo dhatte akkuma salphaadhaaf fayyuu dandeessa. Yoo hin dhaqin yoo mana yaalaa hin dhaqin akkuma salphaadhaan immoo du'uu dandeessa. Irra jireessaan qaama hawaasaa keessaa eenyuun irra huba? Nama hunda huba. Nama hunda huba jechuun nama kana nama sani waan jettu jiru ijoollee irraa qabee haga nama guddaatti nama hunda hubuu danda'a. Namni al takkaa dhibee kanaan qabamee yaalame tokko yaala argatee fayye tokko dhibeen kun singiggoo yookaan guboo ta'ee keessatti nafu. Aynaaf hin fayya. Keessa turuu jechuu keeti hin fayya. Haaluma salphaadhaan fayya. Ergi fayyee keessa ture yeroo biraa carraatti ka'uu irra deebi'ee dhibeen sun qabuun hin jiru jechuudha. Akka dhibee busaafaa singiggoo guboo jedhamee qaama keessa ture yeroo haala laallatee dhibee ittiin kaanedha jechuudha. Fayyinaan inuma fayyama. Tole dhibeen kun talaallii hin qabu? Talaallii qaba garuu haalli biyya keenyaa hin hayyamu. Ikonomikaalii hin hayyamu. Maal jechuudha? Jechuun baay'ee ulfaatadha. Eegalameeti kan ture. Garuu talaalliin isaatis haga turuu qaba jechuudha. Ji'a turuu danda'a, ji'a 3 turuu danda'a, waggaa 1 turuu danda'a. Akka furmaata yeroo dheeraadhaaf tan wannoo si godhu miti. So akka istiraateejiitti garuu akka biyyaatitti kan godhamuu qabu yaa qulqullina ofii, qulqullina naannoo eegudha. Mana fincaanii, uwwisa mana fincaanii dabaluudha. Uwwisa mana fincaanii dabaluu qabu mana fincaanii sanatti fayyadamuudha. Uwwisa mana maali uwwisa bishaan dhugaatii dabaluudha. Bishaan dhugaatii san qulqullina isaa eeguudha. So akkaataa itti jiraannu qulqullina ofii eeguudha jechuudha. Qulqullina harkaa eeguudha. Qulqullina nyaata keetii eeguudha. Nyaata dura nyaata booda ogguu bilcheessitu ogguu bilcheessite booda haalli ati meeshaa nyaataa tanuu itti dhittu nyaata qofa osoo hin ta'in meeshaa nyaataa bishaan itti dhittu sun murteessaadha jechuudha. Sunis waan faalamu ta'e si faaluu danda'a. Persentaa baay'ee yookaan guutummaa guututti haala jedhamuu hin danda'amu yaa nyaata faalamee fi bishaan faalameen kan dhufuu danda'u. Karaa bishaaniif karaa nyaataa faalamee darbaa jennee kaasnee irra deddeebinee jechuu kooti. Fakkeenyaaf hawaasni keenya immoo hawaasa bu'uuraalee misoomaatiin ga'oo ta'an miti. Bakkuma haala jireenya garaagaraa keessa jiraatu namni hunduttuu qulqullummaa isaa eeggatee haala barbaachisu kanaan eeggatee jiraachuu danda'a jechuudhaaf ulaagaa sanarra uummanni biyya keenya hin geenye waan ta'eef hawaasni bishaan yaa'aatti hin fayyadamin jechuun ulfaataadha. Maaliif waan naannoo isaatii qabuu fi waan dinagdeen isaa bira geessiseen jiraata waan ta'eef hawaasni kun tarii dhibee kanaan akka hin qabamnee fi bishaan yaa'aa jiru yookaan bishaanota itti fayyadaman kanaa mala kamiin itti fayyadamee dhibee kana ofirraa ittisuu qaba jettanii yaaddu? Uumamaan bishaan badaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf uumamaan bishaan lafa keessaa bahu bishaan yaa'u baay'ee faalamaa miti. Kan faalu maali? Nama. Bishaan sana faalama. Bishaan maddaa jira, burqaan jira. Burqaan uumama isaatiin bishaan qulqulluu. Bishaan qulqulluudha. Garuu namaan faalu. Bakkuma burqaa san ogguu waraabuu deeman achumatti maali jarikaan isaanii lola'anii achumatti gadi naqan. Yoo agartee jiraatu ta'e jechuudha. So saniif faalamuu danda'a. Wulli yookaan qadaada hin qabu ta'a jarikaan isaanii. Achuma qadaada maal boqqolloo wayii fuudhanii itti cuqqaalan. Feestaala wayii itti maran. Eessumaa barbaadanii achuma naannoo sanii barbaadan tanuma namni irratti fincaanee yookaan maal ta'e jechuudha. So yeroo akkas godhan dhukkuba manatti fudhatanii galan yookaan bishaan saffaalan jechuudha. Boqqolloon maali wannoo irraa nyaatamee gatame falfalamee gatame keessa isaa ija qaba. Ija san keessatti jiraachuu danda'a wanni sun. Baakteeriyaan itti naqamuu danda'a. So akkuma tasaa dhibee kana fudhattee galte jechuudha. Kan kana yaa hubannoo barbaachisa akkaataa itti meeshaa keenya qabnu
akkaatuma naannoo burqaa yookaan laga sanii itti eenyu. Mala ammayyaatiin bishaan kana qulqulleessanii itti fayyadamuu hin danda'an. Kanaafiyyuu mana isaanii keessaa waan qabaniif akkamittiin bishaan kana fayyadamanii dhibeen kun akka hir'atuuf jettanii gorsitume. Tokkoffaa yaa ogguma waraaban sanirraa eegalee qulqullina isaa akkaataa itti waraaban maal isaanii eeguu qabanii. Sanillee eeganii akkuma tasaa immoo yoo tan fuudhanii galan jechuudha. Waa hunda godhanii danfisuun jira jechuudha. Danfistee itti fayyadamuun jira keessafuu weerarri kun ka'e hin eegama. Keessafuu yeroon kun ganna. Maal ususni adda addaa ka'ee jira jedhanii ususan yookaan dhagaan ta'e danfisanii itti fayyadamuudha yookaan keemikaala waa aggaariin adda addaa jira. San itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Meeqa dhibeen kun akka magaalaa Shaggaritti wanti mul'ate jira? Yeroodhaaf wanni mul'ate hin jiru. Garuu iddoo adda addaatitti mallattoo isaa waan jiruuf hin shakkama yookaan immoo ganna kanaan wal qabatee dhufuu danda'a jedhamee xiyyeeffannaan itti deemamaa jira jechuudha. Karooraan xiyyeeffannaan itti deemamaa jira. Wanni hojjetamaa jiru keessaa tokko yaa'u just kana maaliif hin kaasaa xiyyeeffannaan amma yeroo istiraateejiin duraa akka fayyaatitti jiru maali dhibeen tokko egaa waan tokko miidhee booda jechuudha. Egaa dhufee miidhee darbii booda deebiisaa kennite sun immoo hawaasni miidhame. Amma istiraateejiin amma jiru maali? Ittisu. Kan nuti haasa'aa jirru waa'ee dhibee koleeraati. Dhibeen koleeraa immoo biyya keenya irra darbee akkuma biyya addunyaattuu dhibee yaaddessaa fi xiyyeeffannaa dhaabbata fayyaa addunyaallee itti kennamee hojjetamaa jirudha waan ta'eef mee wanta hafee jira kun hawaasa keenyaaf ergaan kun utuu darbee gaariidha. Ogeessota fayyaatiif nama hundumaatiif namni kana gochuu qaba kan jettan akka ogeessaatti yaada nuu kaastanii asumaan xumurra jechuudha. Hawaasni wanni beekuu qabu maali? Dhibeen kun yaa'u ganna kanaan wal qabatee nu qunnamuu danda'a. Keessafuu magaalaa Shaggar magaalaa naannoo hunda wajjin wal qunnama. Karra shananiinuu jechuudha. Karra shananiinuu nu qunnamuu danda'a inni hin shakkinaa of eeggatis jira waan ta'eef seensaaf baasu waan ta'eef hawaasni of eeggannoo guddaa akka godhu jechuun barbaada. Mallattoon dhibee kanaa jechuudha. Mallattoon dhibee kanaa kan mul'atoo tan ta'u ta'e ijoolleen jiran ekstenshiinoonni fayyaa jiranii caasaan gandaa jira just gabaasudha. Gabaasudha. Shakkuudha. Egaa shakkitee booda gabaasudha. Namoonni mana yaalaa hin deemne immoo jiraachuu danda'an jechuudha. Maali hakiimaa addaa ganda keessatti yaalamuu jiran jedhama. Isaanis waan kanaaf gumaachuu qaban jechuudha. Iddoo cabalaa warri deeman jira. Yaa caballi maal amantaadha waan ta'eef akkasitti wanno jedhuu baatullee wanni cabalaan fayyan jiraachuu danda'a. Wanni cabalaan immoo fayyina jiraachuu danda'a. So high risk no bakka akkasii hin deeminaa jechuun yoo ulfaataa ta'ellee akka ogeessatti warri xabala jiru sun jechuudha. Yookaan warri xabala kennu sun warra abbootii amantuu danda'anii wanni akkanaatitu jira mul'atee jira jedhanii qaama warra fayyaatiif gabaasuu danda'uu qaban jechuudha. Dhangalaa'aatti itti fayyadaman illee sakatta'amee ilaalamuu qaba. Just yaa wal gargaaruun barbaachisaadha. Yaa biyya tokko hawaasa fayyaa tokko isaanis warruma dhukkubsattoota fayyisuudhaaf tan gama isaaniitiin deemaa jiran akkasitti waan ta'eef just waliin qindoomanii waan mallattoon akkasii waan jiraatu ta'e daddafanii gabaasanii namichi sun bakka itti yaalamutti deemee akka yaalamu gochuun barbaachisaadha. Bishaan dafisanii dhuguun barbaachisaadha. Waan ogeessi jedhu hubannoo ekstenshinii fayyaatirraa ta'uu danda'a. Akka isin hojjettan kanatti immoo qaamoleen televezyiinaa yookaan reediyoo maal jiraachuu danda'a. So xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Akkaataan isin itti hojjetaa kun adda addaa dhibeen adda addaa jiraachuu danda'a. Akkasitti waliin hojjechuun akkasitti hawaasaaf hubannoo kennaa deemuun barbaachisaadha. Itti fufaa jechuun barbaada. Maarreegaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii falannaa keenya har'aati jechuudha. Kan nuti irratti xiyyeeffannee dhimma
dhibee koleeraati. Dhibeen koleeraa dhibee yaaddessaa fi balaa guddaa hawaasa irratti uumu waan ta'eef hawaasni kamiyyuu malaa fi of eeggannoo isaa beekuudhaan akkamittiin irraa fayyee nagaan jiraachuu qaba kan jedhu irratti kan nuti xiyyeeffannee isin biraan gahaa turre jechuudha. Qophii keenya har'aa dhibee koleeraa irratti kan xiyyeeffanne kanumaan goolabna. Torban qophii biraan walitti deebina. Hagasitti nama torbaniin waa godhu isiniin jenna. Qopheessaan qophichaa anis Qeelar Gawutii, Yusuuf Warqisaa immoo ogeessa kaameeraa keenyaati.